jettee naan jechuun kan keellee hin oolu. Aya. Ishoo jedhisitu gara gurraa aanaa jettee Oromoo yeroo waa jettu. Aya. Kun nutiif kunootiin adda. Aya. Kun nutiif kunootii yoo jedhu. Aya. Wanni kun hunduu tokko yookaan ammoo wanti kun lachuuyyuu wal bira akkamitti akka akkas hin jenneef kun nutiif kunootiin adda siin jedhe achumaan naa qabadhu. Aya. Beektaa namni du'aa jiraata homa hundaafuyyuu qaataa obsallee qaataa jedhisee taa'allee jireenya kana gaffaa jireenya kana jijjiira uf jijjiiree wanta akka laala jedheetumaan qaataa taa'allee amma gara bultii ijaarachuu yookaan amma gara heerumuutti deemuu barbaada. Ayyee. Latiin kana ta'eefi namni isin namni itti heerumuu deemullee namni waliin bultii ijaarachuu deemullee nama isinillee beektanii nama isinillee quba qabdanii. Kanaafi taa'ellee turellee jireenya kana gaffa'uu fi biyya arabaa kaan irraallee bahee kaanillee seenee waa heddullee laalee garuu bultima halaalaa tana ijaaradhee bultima halaalaa tanaan ijatiyyallee haraama fi halaala na laaltu tanarraa gadi qabee ija namaa tanallee ofirraa qabee gaffa jireenya kana ka jedhu waan kanas seene. Garuu haa ta'uuti wanni ijji lama argitu wanni ijji takka argitu garagara. Waan kana ammoo atillee akka obboleessa kiyya akka hangafaati akka miidiyaa kanarra waliin jirruutitti. Waan kana haanaa laaltu barbaadeeti. Lafaate dubbiin tante akka dammaatitti mi'oofti. Si jala ka deemu namoota baay'eetu jira. Dubbii tana minaalbaata atinii akka taphaatitti ilaaluu dandeetta. Simbiraa fi ijoolleedhaaf tapha simbiraaf lubbuudha jedha warri keenya. Tanaan dura waa jette oduma haasoftu Harargee tana rabbiin nu haa jiraachisu maka Harargeetiif baanee gallaa jetteeti. Harargee waa'ee Harargeedha waan akka gaarii dubbataa turte maashaa Allah waan baay'isee nama gammachiisuu jechuudha. Haa ta'u malee keessattuu ummata fakkeenyaa fi ummata keenya kana sireesi maasaa jira lafaa ta'e dhugaa wuuti. Naa kana dubbadhu. Sireesi maasaa maalii fi Muhammad eenyu jedhee gurbaan silxeedhaa sun nuyyuu ispoonsara ta'anii fi Oromoo ispoonsara ta'ee asii fuudhee kanaa dagalchanii jechuudha. Keenya warri Minisootaadhaa tashoorraa jalqabdee yeroo akkuma Oromootitti fudhannee tashoo maaliif akka fakkeenyaaf kaasee mileenara isin dhiisitti nama barbaadeyyuu ispoonsara ta'aniyyuu kaampaanii masaatiin isin fudhataniiti silaa bakka barbaadan san isin geessuu ni danda'anii jechuudha. Keenya namni gaafa Kaayiroo keessatti bichaa miidhamtanii yookaan jiruu keessan dhabdanii yookaan akkasitti waggaa meeqa asli yookaan reedii yeroo fudhanne waggaa meeqa achi jiranii jechuudha. Akka waan haadhaaf abbaan isaanii abaarteetitti jiruu isaanii achuma jiraatanii jechuudha. Odoorra guddina mee dhiirrillee haa ta'u. Shamarreen mateen natana odoo fuudhanii nama lama sadii iyyuu harka qabatanii odoo daddarbanii akka ispoonsaraatitti waan baay'isee nama gammachiisu jechuudha. Godhuu ni danda'an ammoo beektaa osuma godhuu danda'anii waruma Minisootaadhaa tana nu argaadhaaf mallaqa kennan malee Oromoodhaaf guyyaa takka dhibamanii mallaqa kennanii hin beekan. Nu argaa ebalutu kana godhe jechuudhaaf kana kennan malee Oromoodhaa dhibamaniiti miti. Haa ta'u akka ispoonsaraatitti I think community'n Oromoodhaa keessattuu jabinna waldaa sikkoo mandoo kan kun jabinna ni qabanii jechuudha. Mileena galee harcaasan xiqqoo na ta'ani. Garuu nama fudhachuu numa danda'ani. Gara nama kennaa kana bakka matatu cabaa yookaan dudda ciqilee isaanii dudda qiriixii isaaniitu cabaa. Kanaaf wanti isaan dalagaa jiran kuni haadha faateedha. Waan baay'isee nama gaddisiisu iyyachuun isin iyyattan kuni akka qaldiititti namni fudhachuu danda'a. Keessattuu warroonni Ameerikaadhaa jirani waan kana haala hundaa mijeessuu ni danda'ani. Deebi'ee biyyoota Jarman keessatti
akka ispoonsaraatitti maal akka ta'an biyya Jarman jiraadha. Ispoonsara akkamitti akkaataatti nama godhani haala qorachuu ni dandeenya. An kanaan dura waa'ee ispoonsaraa kana minaamin hagammaa qophiidha jedhan gara kiyyaani. Haa ta'u garuu Ameerikaan odoo roota Kanaadaadha kana ta'e waan baay'isee salphaadha jedhan akka kiyyatti. Osoo Ameerikaaf Kanaadaa irra sii ta'eeti waan gaariidha. Dubbiin ta'e amma namoonni tokko tokko dubbiin hurriidha kan isin hin galle jira koomentii keessa laalaa jira dubbii hurriin deemaa rufaa allaadha jettan dubbii bayaa dhooggan malee galan dhooggan jechaaf cadhisee anillee tokkoffaa hurrii yaadni isaa gaarii yaadni isaa maali yoo jettani tokkoffaa ka jirtu biyya baqaa keessa jirta namni kenna yoo akka Oromootittuu dadhabe akka gandaatitti namni walii yaadu nama muraasa fakkeenyaaf yoo sikkoo mandoyyuu fudhanne bakka rakkoo takka keessaa biyya baqaa takka keessaa wal baasuu irratti paaworiin isaan qaban laafaadha. Gatii kana ta'ee fi ati yookaan biyya baqaa tana keessa teettee heerumuu irra yoo heerumtasi jaarsi kan kee biyya Ameerikaaf Kanaadaa irra yoo ta'e siif wayyaa akka jedhuun dubbii dubbate. Gitanii anaa galee dubbiin anaa duruu naa galee namaa galuu dadhabe malee sani. Anis waan sanni fudhadha. Dhugama jirtu sun yaadni kan keetis naa ta'a. Gitanii Oromootu maal jedha beektanii maraataallee guddisii ka fayyaa qabullee guddisii jedhan maaliif jennaan tika diduu iyyan diduu jetti Oromoon. Mee ana margitanii miti kanaaf tika diduu iyyan diduu jedhan. Sirriidha yaadni isaa. Mucaanii ya Rabbi naganaa godhate maaf onneen na dhayatti sila. Ya Rabbi yaa. Bishaan dhugi. Anna argufamaa maal beekani. Mala ana laaltee sagalee makiyya kana dhageette ta'uu danda'a. Sagalee illee dhaga'ee illee akkasuma. Maamiti. Amma beekta ka jechuu barbaadeetiin jedhe. Mucaan asuma biyyuma Awurooppaa tana keessa jira. Irra caalaa sittillee gadi dhiyaata. Gara keetti dhiyaata biyyuma jirtu san keessa jira. Kanumaa fi mee ati sima biraa achi jira. Siigaan uummatee dabalee jettaani. Ayyee. Ayyee aduu bira jira dhugaa. Ayyee. Akkasii maal jettamee ati heerumu moo lakkiin heeruminii kaayyoo biyya baatee biyya san dhadheeftu jira. Abdiin kutatinii kaayyoo masaniif daldaluma sanitti oofi jettamoo. Dhugaa jettee heerumee bultii tana ijaaradhu jetta. Haadha faatee jecha ati jette ani akkuma sireetitti fudhadha malee akka qalliititti hin fudhadhu. Simbiraaf tapha ijoollee laf lubbu irra deebi'an mammaakuma sanatti wal fakkaattii firma deebi'e. Haa ta'u malee ani dhugaa si dubbadha. Anummaan kuninuu akka afaan mishoo haasa'u kuniyyuu odoo waa dalagee ni danda'a. Akkuma ati jette maal goonaa nama tuttuun dhalle odoonummaan kuniyyuu odoo namticha tokkotu hancaqqee wadoo barbaade qixxiixxaa jedhan gara laangannoo kana loowwanti sabeettaan hara laangannoo kana gubbarra gaafa loowwanti su hara laangannoo beekuu didduu amma qixxiixxaa jedhan tokkotu jira. Nasiriko welcome.